Yaantu nama lama yeroo tokkotti jaalattee beektayii egaa jaalattee hin beeku walirratti jaalattee hin beeku nama tariiti mana barumsaa keessatti already waggaa tokko haasofsiisne tokkoof nutti toluban kan biraa deemnee haasofsiisne jechuudha laayifii mana barumsaa keessa kanaadha malee warratti haasofsiisee yookaan warratti jaaladheetu hin beeku kanaan alatti warratti jaaladhee hin beeku amma garuu yoo baruu barbaadan hiriyaa koo kan dhuunfaa nan qaba boru abbaa manaa koo kan jedheetu abdaddu jechuudha walumaa galatti egaa kan warratti jaaladheetu hin beeku itti aanani maal jedhaa ayyaantu osoo raftee kaatee ra'ee taatee akkam gootaan raftee kaatee osoo ra'ee taatee akkam gootaan jedhe egaa ka filannoo nani qabu gaafa ra'ee ta'e filannoo nani qabu jiraate taanani gooluu garuu bichaadha guurandoo jedhama akka loqoda kootitti kara gooruu galuu bichaatu na baata malee wanni biraa homtuu jiru filannoon biraa jechuudha gaafa ra'ee ta'e egaa ka halbeenillee na eeggatti jechuudha isa beekatuma kara gooruutti galeetu qomoo kootitti makamuudha ka egaa ka qomoo barbaadaa mitire anillee qomoon koreedha waan taateefu ka'ee kara gooruu deemee etoo qomoo koo barbaadachuu bichaatu iyyuu na baata jechuudha gaafin ittaanu mudannoo kee yeroo hundumaa nuuf ibsii naan jedha mudannoo kee yeroo hundaa kan hin daganne nuuf ibsii naan jedha egaa ani kanan dhaladhee guddadhe dhugaa dubbachuuf baay'eedha ijoollee dhiiratti jechuudha ijoollee dhiiraa keessatti baay'ee guddadhe firoonni keenya mandarri keenya baay'eedha akka jiran ijoolleen dhiiratti baay'inaan kan jirru magaalatti waggaa barannu naaf hin ayyaman waldaa deemuu galgala waldaatu jira sagantaatu jira galgala ni jira sagantaa san naaf hin ayyaman jechuudha ijoolleen wajjiniin gallu ijoolleen dhiiraa naaf hin ayyamanii egaa ka akkuma ta'e gaafan jedhee deema asuma ta'e achuma cicceetuman jalaa deema egaa gaafa tanitti hin deemin jettee diddeemiti jedhee mucaan durbii kootidha ijoollee kaaboniin hoggaashiin iyyiteellee hin bayinaa jedhee wanta gurraacha baay'ee gurraacha magaalaa Nasallamoo ofumaafuu sa'a tokko gaafa ta'u baay'ee dukkanaa egaa wanna gurraacha uffatee wannitu jira gaatiraatu jira magaalaa birbirsa gaatiraa osoo hin ta'in birbirsatu jira birbirsi kun baay'ee gurguddaadha karra keenya duratti jechuudha magaalaa keessatti egaa ka achi jala taa'ee waa harcummee ishii nama hin humne garuu waa'ee wayii nama dhukkubsutti tana muratee of jala godhee achi jala taa'e ani fi hiriyyaan tiyyaa waliin haasa'aa deemna ka humtuun jiru qa'ee ga'uu kaanii achuma jalaa baheetuma na qabatate ani intalaalan marfadhaa yani ishiin na jalaa fiigdi jechaatu egaa kan ulachuu walumarratti nu kuffifatee jechuudha walirratti gaafa nu kuffifatu nu dhumanne bineensi nu nyaate jennee iyyina egaa gibbii keessaa oddoo keessaa kan namni tokkollee nuuf hin bahu jechuudha edaa isaan wal mari'atanii jiranii egaa warri naannoo gaafa baheetu dhufu fuuldura keenya ammoo namoonni namaa warra seeratitu jiraayyuu guyyaa gaafa sanii mana hidhaatittuu gallee oollee gandillee akkasuma nu cinaadha baay'ee nurraa hin fagaatu gandaa bullee oolle rabbitu iyyuu nu baase sababa saniin baay'ee mudannoo san baay'ee waan hin daganne keessaa kanaadha erga yeroo saniitti mana fincaaniitti illee hoggaan deemu isaanin qabaddeetu deema jechuudha mana keessaa bahee mana fincaanii hoggaan deemu isaan kadhadhee tanan qo'atanii qo'annama isaanii kanarraa faana koottaa mana fincaanii tan deemadhee tanan isaan gottatatteetu mana fincaanii kararra dhaabbatanii ani mana fincaanii seenaa jechuudha egaa kana baay'ee ani dubara keessa wajjin jiraadhu nama sadiidha garuu nama sadeen kana keessa akka fenitti ana inni ajajatu baay'een galaa raafanan ajajamaa fi kanarraa kan ka'e baay'ee naan taphatu jechuudha ijoolleen dhiiraa wajjiniin jiraan ijoolleen durboota koo obboleessi koo ni jira baay'een ajajamaaf naffii gafii kana fidii hoggaa jedhanii kanarraa kan ka'e baay'ee natti dhiyaatu kanaaf ija isaanii duraa gandeemu hin barbaadanii kanarraa kan ka'eedha akkasitti guyyaa gaafasanii mudannoo kanaatti wayyaa gurraacha uffate lafaan nu dhaate nu lachuu anaaf hiriyaati warratti jechuudha egaa kana mudannoon koo yeroo hundamaayyuu kan yaadadhu jechuudha maal jedha gara yuutuubaa kana akkamitti dhufte eenyu fakkeenya siif ta'e naan jedha egaa kuni gaafin kuni ka
hunda keenya fuyyuu gaafii baay'ee ijoodha. Galatoome jechuun jaaladha abbaa kana jaalate na gaafate jechuudha. Egaa namni tokko gaafa nama tokko fakkeenya godhachuu qaba. Gaafa karaa hojii tokko waggaa jalqabu egaa ka'aan dhuguma isa dhugaa dubbachuudhaaf ani karaa yuutuubara kanaa kanan dhufe ergan yuutuubara banadhee maatii wal gaafachuu irratti ijoolleedhaan wal barre jechuudha. Ani waggoota danuu miidhuma gurguddaan laalaa ture dhugaa dubbachuuf ijoolleen akkanatti ijoolleen banatanii ni barsiisu shimeeffaan baay'een hordofaa yuutuubii odoo banattanii ni fayyadamtu jedhu garuu iddoo ittiin kennuu ture nama tokko laalee toon dhufne dhugaa dubbachuuf ijoolleewwan kunniinuu ergan an banee tutture wal barree jechuudha. Waa amma akka baay'ee walitti dhiyaannu ijoollee baay'ee walitti dhiyaannuun erganaa wal barreedha. Nama tokko laalee dhufne yeruma isaatiitu ga'e egaa duraan iyyuu nan yaada waan akkanaa kana. Intalan baay'ee jaaladhu. Intala baay'ee Dubaay keessa dhufne akka carraa ta'e iddoo wayititti wal barree haga irraa darsii wajjin dubban baay'ee jaaladhu. Ishiin garuu yuutuubara hin qabdu intalli sun Wallaggaadha. Haga irraa darsii baay'ee hiriyaatii iddoo guddaa qabuuf iddoo guddaa naa qabduudha. Baay'ee wal jaalanna. Wanna tokko bituus yaanni taanan waa tokko yaanni taanan dursinee riikaardii walii ergineetti. Fuulduratti illee kaayyoon keenya baay'ee wajjin jiraanna jennee nama yaadnudha intala sana. Ishii wajjin baay'ee karoorfannee jirra. Wajjin hojjenna jechuudhaa fi baay'ee yaan. Egaa wanti ani fi ishii wal mari'anne keessa irratti taanan ayyuu ati banii ani mana daa'imaati waan ta'eef amaanatti mijatu. Ati banii jennaan lakki gaafuman biyya galeen bana malee amman banuu jedhee waliin murteessinee osuma teenyu gaafa guyyaan ga'u nan bana jedhee nan yaade. Ready anaka namni xiiqitti nagalche taanan hallayyaa maaf hin taanin sodaadduani. Egaa ka xiiqii wayititu na qabee hiriyaa ollaa fi hiriyaallee hin jedhamu intalli amaaradha. Ollaa koo hojjetti yuutuubara qabdi. Achumana yuutuubara hin banaafanii Emilii kiyyaa karaa yuutuubaraatti akkamitti fidadhaa jedhee gaafannaan hin beeku naan jette. Ani ka jireenyuma koo keessatti xiiqitti nagalchan taanan kun ibidda odoo naan jedhanii bishaan hin jedhaan. Ammallee taanan jechuudha warra namoonni tokko tokko jecha namaatiin ayyaantuun hin dhaabbatti yookaan akkana jechuudhaaf I don't know. Ani waan takka nama ofitti baay'ee amanu nama baay'ee hillikii jaalatu iddoon bakka hillikii baay'een jaaladha. Innaa achee hin beeku naan jette sa'a tokko keessatti yuutuubara kiyya Emilii kiyya karaa yuutuubaraatti fidadhee banadhee jechuudha. Ishiin riikaardii sannaa ergitee hin beeku naan jette nama baay'ee waa baay'ee wajjin haasofnudha ka egaa ollaa waa baay'ee wajjin haasaa jechuudha. Garuu ishiin amaaradha. Tariikaa waan hin qomoo ishiin taaneef illee ta'uu ni mala hin beeku naan jette. Kanuma ani nama tokko laalee hin dhufne egaa ammallee nama tokko laalee hin hojjedhu nama baay'ee ofitti amanuudha jechuudha. Hillikii namni na tuqe taanan baay'een hillikaa already jechuudha. Ibidda jennaan bishaan jedha bishaan jennaan ibidda jedhaan kana amala koo keessatti baay'een nama jaaladha baay'een nama kabaja. Nama kam ani dhugaa dubbachuuf firaa fi orma adda baafadhee hin beeku haga umurii kana ga'u diras jechuudha. Nama namummaadhaan firri kootillee namaadha namni biraatis namaadha jedhee nama amanuudhaan ayyaantuun jechuudha. Garuu abbumti feena tuqee yookaan hillikkeessa taanan baay'ee hillikkii san duubatti nama hin deebineedha. Kana baay'een garaa laafaa baay'een nama jaaladha. Akkuma tanaan dura isiniin jedhe riikaardii wanni kiyya keessatti yeroo baay'ee viidiyoo kiyya keessatti nan dubbadha. Kanaafuyyuu nama kamiifuu ilaalcha addaa hin qabu jechuudha. Amma sirran deebi'a arraba hin jaaladhu arraba hoggaan jedhu arraba dheeradhu arrabaan nama shiladhee fakkeessee jiraachuun kennaa koollee miti fuulduratti illee kennaa koo hin ta'u kun. Anaaf kennaan koo kan naa kenname roormaanii nama wajjin akkanatti bakka daariktii nama waliin dubbatanii jiraachuudha qofa kan naa kenname. Namni kennaa ofiitiin ala erguuyyuu hin ta'u waan ta'eefuyyuu fakkeessuun borus har'as anaaf ayyaantuudhaaf hin ta'u jechuudha. Egaa kanuma fakkeenya nama tokkollee qabadhee waan an dhufe hin qabu. Kanaaf namni nama qabatee dhufu tariitii gaafa tokko miidhamuu danda'a. Egaa kanuma fakkaata. Ergaa warra yuutuubaraatiif qabdaayii carraa kanatti asumaan fayyadamii naan jedha. Egaa ani waan adda ta'e hin qabu warra yuutuubaraatiif. Egaa gizee baay'ee dubbataantu baay'ata malee dhaggeeffataan hin baay'atu. Kana already hundi keenya iyyuu ni beekna waan ta'eef osoo dubbataan xiqqaatee dhaggeeffataan baay'ate waan baay'ee jechuu hin dandeenya ergaa warra yuutuubaraatiif. Walumaa galatti warra yuutuubaraatiif
dhaamsidhanii qabu jiraatan viidiyoowwan keenya viidiyoo dhalootaaf ta'uudha. Boruu guyyaan kun ni darba, barri kun ni jijjiirama. Nullee nama bakka tokko ga'eetoo boru ijoollee keenya yeroo akkanaa viidiyoo akkanaa ta'u waraabee jennee viidiyoo keenya ijoollee keenya dabarsinuudha. Waan hin taane dhaloota keenya odoo dhaalchisuu baanne, ilmuma keenya waan hin taane odoo dhaalchisuu baanne, tariitii gaafa ati qinee yookaan isa dubbii hin taane yookaan asirratti waa dubbannu ta'ee jiraate taanaan viidiyoo kana ijoolleen keenya gaafa laaltu haati kootu waan akkanaati, abbaan kootu waan akkanaati akka hin jenne haga danda'ameen of eeggannoo gaafa godhanne gaariidha kan jedhudha. Warri yuutuubaraa dhaamu jiraate taanaan yeroo hundaa dubbataan baay'achuudha, dhaggeeffataan osoo jiraate. Amma yeroo baay'ee wal dhaggeeffachuun hin jiru, dubbataatu baay'ata malee odoo wal dhaggeeffachuun jiraate baay'eessa jedhee tayyaadha. Ani akka ayyaantutti eenyumaa kan baasu abbaatu beeka, garuu ani kanan jedha karaa kootiin jechuudha. Ergan warra yuutuubaraatii qabu kanaadha. Dhaggeeffannaatti yaa guddannu, yeroo baay'ee dubbataatti haga guddannu jechuun barbaada. Taanu kara fuulduraatti maal nuu fidattee dhuftaa anaan jedha. Egaa kara fuulduraatti fedha Waaqayyoo waggaa ta'e I am chef. Ani ayyaantuu asallaa miti ayyaantuu chef jedhamu fuulduratti nyaata. Ani fuulduratti qophiin koo nyaatadha, nyaata aadaa. Baay'inaan fokkosii kanan godhu nyaata aadaati irratti. Egaa isumaanis wal qabatee nyaata danuu waan an hojjedhu baay'een qaba. Rabbi na gargaaree nama biyyaa waggaa na godhe mana koo keessatti abbaa manaa koo wajjin ijoollee koo wajjin ta'ee nyaata danuun hojjedha. Asumaan waan ani isinii dhaamu jiraate tana warroonni yuutuubaroota gaafa heerumtan, gaafa fuutan yoo barbaaddan biiffee nuu qopheessu waggaa jettan asumaan koolmii godhuu ni dandeessanii sheef ayyaantuu jettaniitu jechuudha. Kanuma fuulduratti kanan qabadheetoo dhufu diraamaa adda addaa abbaa manaa koo wajjin hojjechuu nan barbaada. Ijoollee danuu nan qaba. Hiriyoota biyya keessatti kana wajjin hojjedhu abbaa manaa kootiin dabalateetu jechuudha. Abbaa manaa kootiin ala hiriyoonni danuun ni jiru. Kana wajjin hojjedhu nama biyyaa waggaa na godhe diraamas nan qaba. Waan tokko waan bashannanaa asirratti nan dabarsaa jechuudha diraamaas. Egaa inni caalan nyaata aadaa baay'inaan akkasuma immoo nyaata adda addaa karaa salphaadhaan mana keenya keessatti odoo baasii guddaa hin baasin akkamiin nyaata keenya hojjenna, nyaata Itoophiyaa biyya keenya keessatti kan jedhu isarratti baay'een xiyyeeffadhaa. Isinis kadhannaa keessan keessatti na yaadadhaa. Nagaadhaan Rabbiin biyya koo na haa galchu. Fedha Waaqayyoo waggaa ta'e yeroo muraasa na hafa kara biyya kootitti deebi'uudhaa fi isiniin jechuun jaaladhaa. Asumaan obboleewwan kun tariitiin dhiifamni hunduma caala. Nama wal gufachiifne waggaa jiraate asumaan dhiifama isiniin jechuun jaaladha. Dhiifamni hunduma caala, dhiifamni hangafaadha. Isiniin jechuun jaaladha obboleewwan koo. Egaa kaadhumarratti maal jedha? Ayyamamtuu taatee gaafii kootiif kan iddoo naa laatte galatoomii eebbifamii naan jedhee abbaas dhugaa baay'ee eebbifamtuu, baay'ee naman jaaladhu, baay'ee naman kabaju. Ayeetuu tuubidha. Kan gaafii kana naa dhiyeesse ayeetuu koo asumaan guddaa si galateeffadha, guddaa si jaaladha, baay'ee si kabaja. Egaa gaafiin biraatillee kanan gaafatame ni jira. Sagantaa biraatiin tartiibumaan akkuma na gaafattaniin isinii deebisa. Egaa ammaaf kana fakkaata sagantaan koo isiniin jechuu jaaladha. Sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Yaada waggaa qabattan koomentii jalatti na barreessaa isiniin jechuu jaaladha. Ani obboleettiin keessan ayyaantuu asallaa. Egaa namoota baay'een jaaladha, baay'een isin kabaju. Obboleewwan koo hundi keessan isiniin jechuun jaaladha. Egaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti isiniin jedha. Jechoota biraa waan bashannansiisu wayii isinii qabadhee tan dhufaa koomentii jalatti na barreessaa. Biyyarraa nama qoosu qabadhee tan isinii dhufaafanii nuu qabadhu kootti waggaa jettan koomentii jalatti na barreessaa. Mee viidiyoo kana nama meeqatu haga dhumaa laala? Namni haga dhumaa viidiyoo kana laalte waggaa jiraatte koomentii jalatti na barreessi. Biyyarraa bashannanan namoota isin bashannansiisan, namoota qoosaa qaban qabadhee tan isinii dhiyaadha jedhee tananii hin barbaanne kan naan jettan waggaa jiraattan ayyee koomentii jalatti na barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Eebbifamaa viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti baay'ee. Ani turtiin sifaana godhe ayyaantuu asallaati.